Fayyaan farda colleeti otoo dhibeen hin qabamin dursanii of eeguun qorannoo gaggeessaniif baruun abshaalummaadha. Qoricha dhibeelee ittisan dursanii fudhachuunii fi qorannoo gaggeessanii if beekuun fayyummaa fi mirkaneessuu keessatti shoora guddaa qaba. Haaluma kanaan dhukkuba hogtoo jarmii xixiqqaa ijaan hin mul'anneen sababa ciniinnaatii fi gurraachaatiin namarraa gara nama birootti daddarbuu fi dhibee daddarbaa ijaa dhibee tiraakomaa ittisuuf qoricha raabsuu fi qorannoo fi sakatta'insa garaagaraa gaggeessuuf doollee qindaa'aan telekoom pilaas sadarkaa hawaasaatti adoolessa 14 hanga adoolessa 23 bara 2018tti iddoolee filatamanitti ogeeyyii fayyaatii fi tola ooltota hawaasa keessaa filatamaniin qindoominaan kennama. Dola qindaawaa telekoom pilaas kanarratti qorichi ittisa dhukkuba hogtoo fi tiraakomaa dhibee ijaa bilisaan kan kennamu yommuu ta'u dabalataan ammoo calalliin rakkoo ijaa namoota hundaaf mooras ta'ee nyaarri ni calalama. Calalli buusaa namoota leeydaa qabaniif, calalli namoota dureenya sombaatiif shakkamaniif torbee lamaa fi isaa ol qufaaniifis ni kennama. Calalliin dhiibbaa dhiigaa namoota waggaa 30 ol ta'aniifis ni kennama. Calalli dhukkuba kaansarii fiixee gadaameessaa, calalli hanqina nyaata daa'immanii, sakatta'insa dhukkuba pooliyoo fi kanneen biroos bilisaan kennama. Kanaafuu iddoo gidduu gala hawaasaa gurmuu misoomaa ganda keessanitti argamuun tajaajila qindaa'aa kanarraa fayyadamaan dhaamsa keenya. Tajaajila hedduu iddoo tokkotti sanuu bakkuma jirtanitti bilisaan argachuu caalaa maaltu nama gammachiisa. Fayyaan hin goomtu bilisaan qorannoo gaggeessi bilisaan qoricha fudhu kootu.